Asli akkamitti awwa gurwaan numa bada laa ilaaha illallah aruusi jiruma bada wallahi isaan arus amma baranuudhaan ay akbar romantikii dhugarsiisaa jennaan inda daabbate bar egaa amma ngeeffanire amma olii dhufanii miree amma irraan qorre nurraa isarraa moosirraa isaan lachuu irraan qorrere laala isirraan qorin malee barre amma xindii lama gidee wal bira ta'an kayra mira kadiiro akkami beeytameeyta mucaan amma hugateetuma makaddaa fi girgiddatti aanee taa isiin laphee kana gangalatti du'e bare yaa mucaan Yasni, wallahi kopi nama guru bismillah. makaddaa keessan argite Duba cinqii mucaan sun keessa jiru cinqii makaddaa sun keessa jiru takkam jechuun itti amanee jaalate itti amanee seeneemi. Wallahi barana waan addaatti bujjira waan adda. yaa wabsaatee jamaali beeyna ittillee amanuu mala rakkoo Itoophiyaatirrallee nu ulfaatti ba'umata danda'u jechuun rakkoo namaan galu karaama anaafati waa'ee abbaa manaatiif haadha manaa rakkuma malee namni murteessu beeyta Maala tuqnu diaspora wayii haa fuudhu jattaani mi haadha seenaatiin diaspora haa fuudhu innaa tamakiinaa nuubittu mana nuubittu jedhaa jirta mire. ambar gisee waa jedhu dho'i samatti ummata xiqqoo jedha malee daareekt illee waan garaa kiyya keessa achi jiru baasee kabadhee na laalu warri akka an barbaadu sunillee akka zanni natti badu hin barbaadu bara anamma haasaa kiyyallee namni hin mummura beektaa rakkoon waan garaa kiyya keessa jiru hunda dubbachuu hin danda'u waan angaafrummaa jala jira Okay. anamma waa'ee roosatiif kan hiroosa Amma haa ati ta'e fakkeenya haati qabeenya takka roozaa sun dhufte hin heerumtu ni heerumta. anamma osoo waa'ee roosatiif waa'ee kadiir kana haa ta'e waan haa ta'u baay'ee qaba beektaa Wallahi silaa si taate. gaafa rakkoon ani naasofnee maali wanni as jala taa'u kun namni as jala taa'u girrisaan kun hundi isaa bartaaftaaf godhuuf hin dhufu viidiyoo kana muree ciree bakka 150tti gadhiisa viidiyoo sana yoo arge natti aaran immoo kan qoosaaf jedhe waan dhugumaaf jedhe seen kanaaf gizee wajjin teenullee afaan kiyya cuqqaaladhe xiqqoo gizee wal bukoo kokoo edubban dhabar maafii konfiden Wallahi waan ajaa'ibaati. Garuu mucaan kaddaan Khadiir ni qaanfata beektaa dhugaa ni qaanfata jechuun innaa roomaantik isaan dalagaa jiran gin baay'ee takka gasnu jee jira dhugaa dubbachuuf. taayisee maa dubbisinaati atu isaan gorsa beektaa Akkam jedhanii warri isaan fakkaatee isaan gorsu nama hammeenya qabu ani jechuun ebalu waynaan jirani isaan jedhan. finfinnee kana bakka hedduu intarvii yaamamanii maal jedhanii isinummaan seenaa teessan yuutuuba keessatti gadhiifadhaa jedhanii ni dhaquu dida intarvii laalsila amma intarvii garagaraa miidiyaan garagaraa affeeree namni barataa deemu Miidiyaa kan itti fayyadamuu namni isaanirraa fayyadamuu deemaan ni beektaa? Yeroo amma kan isaan asirratti asuma ta'anii akka ijoollee daa'imaa wal galchaa oolan kun that is nothing hiikan qabu. Wallahi maaliif wanni amma isaan tiktaak irratti godhan kana homaatillee jaalallee kee wajjin gootu homaa mana ofii keessatti ifaa gadhaamsatee godhu bara. Barcaa ta'anii walii hirkatu namni kun this is no artist. Kuninumaa isaan faashina ture deebisanii bar gaabbinaa olii seenuun hafee jira gaabbinaa seenuun dura. Garuu osoo miidiyaan garagaraa affeeree haasofsiisee anama bargaa fi gaafadhee akka isaan waa nama godha jedhee walitti jedhaniituma yuutuubii kenne hayyee kana taatu asli maa rakkoo qaba haguma isaanii mushurraa kana yoo kophaa kiyyallee taa'u namni kuma takkaa lama yaa kun mana laalaa maan naa dhabe jedhee ofirraa itti dhiise faayida isaanii cufe
سيقلمي اوكي مكناتا إذي والبرنشو سببني مالي جنان هموري دانيبا نعم ذاك إيمو ما والبرا ذاتك مسنجر ما والبرا ذاتك نعم مرة والبرا كوي قبصرتي والإنبرة وإرترتي والبرا يا بيبي namni dhugaadha laal namni amma ishii roozaarra akkan irraa hubadheetti dubartii miidhamaa wayii qabdu na fakkaatti dubartii bakka jaalarra miidhamte akka waan duraan jaartii fi shifeera jiraataa wayii ture qoymeen xinxalina ana kam na fakkaata beeyta viidiyoo nu waraabina nu waraabina guys nu waraabina xinxalina na amma dhugaa isinitti wardaa wajjin jirra yaa wardaa teenya ana kam natti fakkaata beeyta Rodan tun akka waan Ameerikaa kana United Ameerikaa kana keessatti abbaan mana isii shifeera warra tiraaka ofu kana wayii ture warri tiraaka ofu kun beeyta irra hedduun jara durriyeedha isteeta garli fireendii qaban fireendii qaban jaartii qaban fireendii isteeta 50 kana keessa gidee dooran fireendii qaban beeyta fireendii qaban jimaa gogaa achuma qamaa deeman akka waan walirratti qabdee shaanxalee ala darbitee fi sanillee quufuu diddee amma isaa hinaafsisu hinaaf aara qabdi aara Ira gangalattu wayii የግድ ፍቅር ነው ኢሳማሪ ወደግደ ያላላ ግድ لا أني ويتتكتك وماتي متي ويتكتك يا أبو أرجل أجرا واي ربو بنزل بذير ربو بنزل بذير إسان برا لو دارو مانتك انت لغني ما سرنا إساني متي مكا إساني تين تيك توك هدو تجرا برا تسينجل لي إساني متي إسان مرا الدنيا برا كسر جراني